Deeggartoonni waraana Burkina Faso fonqolcha mootummaa wixata darbe biyyattii keessatti geggeeffame deeggaruun hiriiran. Waraanni hidhattoota Islaamaa dhabamsiisa abdii jedhu qaban. Xiinxaltoonni gama isaaniin fonqolchi mootummaa geggeeffamee fi yaaliin ajjeechaa pirezidaantii biyyattii irratti ta'e biyyattii gara tasgabbii waariinsa qabuuf deemokiraasiitti deebisuu isaarratti yaaddoo qabu. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa. Wixata darbe galgala buufata televiziyoonaa biyyattii ega to'atanii booda gareen loltoota 14 qabu gama foddaa televiziyoonaan dhaamsa kana fudhatanii dhiyaatan. Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire, haalli nageenya biyya keenya keessaa gad adeemaa buluu fi qajeelfamni biyyi kun irratti bu'uureffamte irratti sodaan waan uumameef akkasumas pirezidaantiin biyyattii Koboreen lammiiwwan biyyattii gidduutti tokkummaa uumuu hin dandeenye jedhan. Loltoonni kun akka jedhanitti aangoo qabatanii mootummaa Kaboree diiganiiru. Fincilli guyyaa lamaaf waraanaan gaggeeffame bulchiinsa pireezidaan Kaboree kan waggaa 6 xumuratti tolche. Seenaa Burkina Faso keessatti yeroo deemokiraasiin itti argame tokkittii ture. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron fonqolcha mootummaa kan balaaleffatan yoo ta'u ministiriin dantaalaa Ameerikaas akkasuma kibxata kaleessaa ganama kanneen fonqolcha mootummaa kana deeggaran 1,000 caalan magaalaa Ogaaduuguu walakkaatti walitti qabamuudhaan waraanni aangoo qabachuusaa ayyaaneffatan. Hiriirtota kana keessaa tokko kan ta'e Jibree Traoré dirree xayyaaraa biyyattii keessatti xayyaara ka'uu fi bu'u kanneen to'atan keessaa tokko. Yaada kenneen. But so far we don't have a real response to terrorism. So from Ouagadougou. Aga ammaatti shororkeessummaa irratti deebiin kenname hin jiru. Magaalaa Ogaaduuguu kaatee fageenya kiiloomeetira 100 caalaa ba'uu hin dandeessu. Biyya keenya keessatti yoom nagaan jiraanna. Pireezidaan Kaboree fi mootummaan isaanii gareelee Islaamic State fi Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban to'achuu hin dandeenye qeeqni jedhu irratti dhiyaachuun dabalaa deeme. Waggaa dabre doorsisi shororkeessotaa biyya ollaa taate Maalii keessatti waraanni akka mootummaa garagalchuu kakaase. London keessa kan maadheeffate garee qorannaa Chatham House jedhamurraa xiinxalaa akka ta'an Paul Meeli akka jedhanitti fonqolchi mootummaa wixata darbe gaggeeffame waan gaarii fida jedhee hin yaaduu jedhu. So it doesn't really do anything to take the country forward in terms of stability and organising a response either to the security crisis. Fonqolchi mootummaa Burkina Faso keessatti gaggeeffame biyyattii tasgabbeessuuf akkasumas deebii qindaa'ina qabu gama argamsiisuun waan gumaache hin qabu. Kunis rakkoo nageenyaa yookiin gama siyaasaan attamitti gara fuulduraatti adeemuun akka danda'amuuf waan gumaache hin qabu. Sababiin isaas jedhan dhaabbatoonni heeraa hojii dhaabaniiru. Kanaaf biyyattiin uggura ECOWAS jala seenuuf carraa qabdii jedhan. Kibxata kaleessaa waaree booda gareen siyaasaa kan Afrikaa dhiyaa ECOWAS akka jedhutti wanni Burkina Faso keessatti ta'e fonqolcha mootummaa waraanni gaggeesse waan ta'eef uggura siyaasaa fi diinagdee irra kaa'uuf tarkaanfii duraa ta'ee jira. ECOWAS dhiyeenya kana maaliirra uggura kan kaa'e yoo ta'u sababiin isaas hoogganoota waraanaatu ce'umsa gara bulchiinsa siviilotaatti ta'u waggaa 5 dheeressee ka jedhu. Hariiroo alaa ilaalchisee kaawunsilii Awurooppaa keessatti xiinxalaa ka ta'an Andrew Leibovich akka jedhanitti. I think it's a bit too early to say what's going to happen in terms of democracy for the new military leadership. Akka ani yaadutti hoogganni waraanaa inni haaraan kun gama dimokiraasiin maal akka qabu dubbachuudhaaf yeroonsaa hin geenye. Yeroo dhiyoo keessatti aangoo dabarsanii kennu jedhees hin yaadu. Waan kutaa sana keessatti baratame Giinii fi Maalii yoo ilaalle yeroo ce'umsaatu barbaachisa jechuun yeroosaa dhiibu. Loltoonni aangoo qabatan kun eenyu pireezidaantii Burkina Faso akka ta'u kan hin labsine yoo ta'u pireezidaantichi duraanii Kaboreenis eessa buuteen isaanii hin beekamin jira.